namni kuma kudhan bakka tokkotti walaa ga'u namni kuma kudhan sunu viidiyoo adalaguuf ana dabalatee jechuudha. Namni kuma kudhan sun hundi maakimeeshin godhee viidiyoo adabaluu fi chaalenjii goonee torban tokko keessatti maakiin fooloorii 500 galche isa durii. Amma keenya asitti intini gochuun bakka intini kanarratti adeeme hundumti keenya chaalenjii goone hundumti keenya ani personally viidiyoo nan hojjedha. Garuu ani qophaa koo viidiyoo hojjechuun koo maakiidhaaf akkaawuntii isa durii isheef hin deebisu. So hundumti keenya wal wajjin taane har'a galgala sa'aatii 3 kaasne yookaan sa'aatii 4 kaasne nama hundumatti namni hundumtuu laayivii galuun qabu. Mana kootti haa wal keenya kana barbaadan raaje. Kana barbaadna nuti dhugaa. Asliittis nan hima, mubeettis hima, namuma beektan abbaa abdiittis hima. Gastirratti hundumti keenya namni kuma kudhan yoo xiqqaate wal argine gastirratti hundumti keenya wal gorfanne akkam ta'u goona. Isheen viidiyoo tokko hojjettu achi booda hundumti keenya isa duwit goona. Akkaawuntii maakii sahaaraati hundumti keessan kanaan fooloo goona jennee jechuudha. So torban tokko keessatti fooloorii 500 akka deebitee galtu gochuu dandeenya. Okay brother, that's the best idea. Yaada gaarii qaba. Ani kan yaada. By the way, akkaawuntiin jalaa cufamu nama baay'eetu jira. Maakii baatee waan hamaa ganda miti. Individual person gaafa ishee nama arrabsitu argee hin beeku. Nadhiba Oromoon kun dhugaa maaliif akka bitaa deemnu nadhiba baay'ee. Ishee gaaf tokko waan hamaa godhu argee hin beeku. Jireenya koo keessatti Oromoof sagalee ta'urraan kan darbe, Oromoof hojjechuurraan kan darbe, ishee bahee waan hamaa ta'u gaaf tokko argee hin beeku. Maalidha qaama akkaawuntii Oromoo jalaa Oromoodhumatu guba. Maal goote mucaan kun? Bakka qallaan loojikisti waan kana gootee jedhamu. Amma fakkeenyaaf nama kan nama gambira otoo gubanii naa gala. Ganda arrabsee nama arrabsee akkas godheetti. Koy mucattiin kun maal goote? Eenyuun idhaan arrabsite maal goote mee? Namni ishee cufaa jiru maal goote jechaa jira gaa. Ani egzaabeerin bakka algabbaanyam Oromoon kun maalidha rakkoonsaa? Wallahi raacha kuutee kana riskii irraa of gattee Oromootu tuqameettee Oromoof dubbachuurraan kan hafe. Oromoof arrabsamuurraan kan hafe. Oromoof waa gochuurraan kan hafe. Mucaan kun maal goote? Inni nagar እኔ ገርመኛል አንዳንዴ ani Oromoo dhumatu ammayyuu baay'ee Oromoo dhumatu akkaawuntii maakii riipoorti godhee cufsiise jedhee amanuuf natti ulfaachaa jira baay'ee. Mucaan kun Oromoo maal goote? እኔ እኮ እየገረመኛል ammayyuu baay'ee isaan dhugaa kana fudhachaa hin jiru. Ani Oromoo dhumatu maakii jalaa riipoorti godhee. By the way, akkaawuntii isa duraa sana raachi Oromootu jalaa gube. 100%. Ani amanaa dhugaa rabbii sin jedha amanaan jiru baay'ee. Maal goote amma maakii amma fakkeenyaaf akkaawuntiin tokko gubachuu riipoortii baay'ee barbaachisa. Oromoon sun hundi nagaa jirtu akka maakiin maal goote dheetu jalaa gube qabe. Warri qoosaa jirtan immoo qaanaa asirratti koomantii irratti mute godhiisa. This one is good. Amma ishee live ishee cuftee asirratti otoo dhuftee itti miti bilbiliiti yookaan ishee itti godha mana isaaniitti barbaadamaa jirta jedhaani. Live jirti siin? Live irra jirti. Asumarratti isiin fedhina akkam nagaa jirtu? Akkam Nasri. Yeroo tokko bakkuma isiin hin jirretti waan tokko mari'anne surprise godhuuni qabna. Yoo raachuun xumuraallee yaada qaba osoo isheen hin dhufin jecha. Beekta abbaa irratti gaarummaa nama kanaallee dubbatuun gaarii miti. Abbaa duuba dhugaan nama raachuun agoo labatu yeroo tokko osoo. Nasri waan illee like yaada koo ammaaf kennu. Hayya galatooma. Dhugaa dubbatuudhaa fi maakiidhaan kan wal beeynu amma miti bara 2020 keessa. Akka TikTokiin kun silaa seeraan dhufee namoonni Oromoo muraasni yeroo asirra turanitti maakiin wallaahi nama hunda caali qabsoo Oromoo kana keessatti nama aarsaa guddaa kafalteedha.
nama waa bayii hedduu keessa dabarteedha. Sadarkaa shamara biyya baqaa keessa jirtu tokkootitti waan tilmaamamu miti wanti mucaan tiintuni. Ummata Oromootiif goote jecha. Rakkoon Oromoo ammoo tokkoof tokko beeyta amma miira keessa galanii waa wanta jedhanii miti. Uummata ifaan bilisa walitti himan. Rakkoon Oromoo nama ol guddatuun barbaadan Oromoo keessa. Kun ifa dhugaa dirree jirudha. Wal sobuun barbaachisu. Akkas achi qabas qabii miti. Nama ol guddatee Oromoo keessaa ol bahee Oromoodhaaf qabsaayu hin barbaadamu. Akkamitti Oromoo kana bira nama kana fokkisnaan. Tiktokii nama 500 qabu baatii takka waan hin geenye keessa jalaa gubanii maakiin qabsoo dhiiste olola jedhu eegalan. Maaliin sagalee sii taate spiikarii qabattee katamaa keessa deemtee lallabaa deemti moo maaliin akka sagalee sii taatu barbaadda? Akkaawuntii nama 500 qabu Oromummaan Oromoo irratti gubee sanammoo boodammoo propagaandaa qabatanii dhufanii an waan tokko isinitti hima. Shira Oromoo kan hagam akka inni fokkisaa ta'e wanta dheengadda Qamarru Yusuf irratti hojjetame Oromoo hundaaf barnoota guddaa ta'uu qaba. Oromoo sakaaluu irratti hagam akka hamaa ta'e jarana wal kijibuun barbaachisu. Mee dhugama walitti himaa yoo laal namni dhukkubni bakka saalaa nama qabee saalaa bahee jedhan. Yoo dhukkuba kee gahaa doktoratti himanne dawaa gahaalleen argattu yaala gahaalleen argattu. Fakkeenya Qamarru Yusuf irra deebi'ee isinii kaasaan. Guyyaa 4-5 dura yeroo koonsartiin ture sanitti sirba isaa Minilik bineensa jedhu san miidiyaa kanarra hafarsaa turan. Maaliif? Haarayaa miti sirbisu waggaa dheeraa dura ture. Intervii isaa wanti fidanii hafarsaa turaniif akka warri Habashaa kun itti duule akka yeroo hacii afaanii qabatanii san afaanii qabatanii fi ture. Faaruufillee yoo ta'e zabana dheeraa faarsinee dabarsinee irra sirba saniif galata guddaa. Isaan godhe cubbuu takkan qabu namni kun waan isaan godhe biduun zamb badii isaatiin alatti jechaadha namni kun. Garuu kana godhu eenyu yoo ta'e Oromoon maakii har'aa miti gaafa tiktookii 500 galu jalaa guban nadda walti miiseen jiraan dhuftee natti bootte. Maaluma godhaan maaliif waan akkanaan irra hojjetanii amma fuuluma kiyyaan akka hin galle na godhanii jennaan silkii biraa haarawa bitadhe sababa kanaafi naan jennaaniin maakii ati dandeettii guddoo mucattii qabduudha. In hojjetta, in guddatta. Abshir sitti dhagaamini tiktokii biraa banadhu. Rabbi naa raga maakiin raga. Isii irratti isinitti hima. Abshir ka biraa banadhu amma sii guddataa jedheen. Tiktokii banattee maakiin baatii 4-5 keessa 500 seentimettiin ture. Deengadda tiktokii keessan fuudhanii jalaa guban. Birri 10 haa ta'u 20 haa ta'u doolaara 10 maan ta'in yoo keessa jiraatte. Hin fayyadaan malee hin miidhuun biyya baqaa keessa jirti. Kana godhe ammoo ormaa miti. Ummata naftanyaa jechuuf tiktokii si kareefu viidiyoo ittiin dalagdee guban naftanyaan har'aa ajandaa mataa ofii qabdi jarana. Dhimma ofii, dhimma saba ofii, dhimma ofiirraa, dhimma waraana ofiirraa haasayaarti malee yeroo teettee tiktokii Oromoo gubdu yeroo tiktokii teettee kana gootu yeroo akkasiitii yoon qaban qubaa hin qabani. Doktor Gammachuun fixee jira naftanyaan hamaan naftanyaa Oromoo keessaa kana. Guyyaa takka osoo tiktokii jookar namni takka riippoortiin godhin osoo hin gubin kafu 40 qabu laal jookar stiil na 50 qabu 50 shii algabba 50 osoo hin qabne ganama galgala Oromoo tana taa'ee likkiisiitti maa olaa gafu nyaaniititti hayyoota Oromootiif gurguddaa Oromoo tana guutuutti maa ol garuu ka gubatu kamaakiitti ka 200 ka 500 gubata ka 40 osoo gubuu hin danda'in gadda akkaawuntii kan koo riippoorti godhanii katakkaa guyyaa takka Habashaan takka riippoorti goote hin beeyne makaraa meeqaa fi bu'aa bayii meeqa booda dokumentii kiyya gahaa itti erge haga sadarkaa waraqaa jireenya kiyya ID kiyya na gaafatu gahanii sana booda tiktokiin kiyya naa deebi'e. Kana ka godhamu Oromoodha. Namni wal dhabuu mara yaada garaagaraa qabaatu bara har'a wal dhabde jechuun boruun araaramtu jechuudha miti. Diinummaa gadi fagoo wanti hagan Oromoo walirratti hammeessu ammoo hin jiru. Ani waa'ee maakii irratti chaalenjii tokko eegaluu qaba. 1 million challenge ichaalaan wanti hin danda'amne tokko illee jiru addunyaa kanarraa. Kalibbi kaalaqasuu hin baay'ee gaddabim jedhan. Onnee irraa boonnaan homa takka rakkoon qabu lamaas massal kaalooni fakkeessuudhaaf yoo hin taane 1 million challenge maakii Oroo jechaadha. Hin danda'ama wanti hin danda'amne tokko illee jiru. Kana ka godhe ammoo akkuma jarri kana godhan amma boodallee deebisanii haa gubanii nullee deebisneetuma kama biraa guddisnaaf. Kanaaf yaada raachuun jedhee anillee hin fudhadhu 500 jedhenni anammoo
miiliyoona tokko jedhee hin danda'ama. Maakii waliin dhaabanna osoo ijji isaanii argu osoo dhiifa manarratti bilbilanii osoo ijji isaanii argu osoo garaan isaanii gubatu miiliyoona tokkoon dhiifa manarratti bilbilanii osoo ijji isaanii argu sagaleen keenya deebisan miiliyoona tokko Isamo, isam sagalee kun indagama sagantaa har'a jiru hammuma ittima ijoolleetti ittima adeemu. Amma isaanii kan sagantaa akka qabanuuf Mubaarakittis Asliittis namuma hundumaaf sheer godha. Sagantaa har'a galgala Mubaarakinis Asliidhaaf sheer godha. Sheer godha. Mubaarakittis Asliittis namuma hundumaatti Abbaa Abdiittis sheer godha. Har'a galgala mana kooduu sagantaa ni jiraata. Maakii miiliyoona fooloorii miiliyoona tokko. Maakii for 1 million followers. Challenge kana jalqaba. Har'a officially galgala sa'aatii 4 irraa kaasnee walitti mari'annee Raaju sagantaa amma jettan kana sagantaa deeggarsaa wayii mana Muhammad bin Aljaziiraatti jira akka sagantaa waliin dhoofne yookiin ammoo sa'aatii achiisiisaa yookaan ammoo asiisaa sa'aatii sana yeroo qabdu Muhammad Aljaziiraa dubbisii qabeeshii sagantaa deeggarsaa wayiitu jira kan dura beeksifame. Eshi kanaatiin binan bilbilla. Gargaarsi saamee kanas ta'e. Akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti taanaadha. Isaamoo nuti sa'aatii 3 irraa kaasee sa'aatii 1 nu ga'a. Waan sa'aatii baay'ee barbaadu. Sa'a lamarraa haga sa'a 4. Hin danda'amu. Sa'a 4 goone sa'a 4 yoo ga'e immoo sagantaa deeggarsa mana Muhammad Aljaziiraa jiruuf immoo iddoo gadhiisna. Galgala sa'aatii 2 irraa kaasee sagantaan mana koo keessa. Ammuma hundumatti itti hima. Maakii live irra jirti. Baateetti taanaan sheeritti godha. Baatee jirti fakkaata. Baateetti. Laalee jira. Silkii biraa qabattee taanaan itti bilbilii haa dhuftu. Isheenis sagantaan akka jiru. Sheeritti godhanillee sheeritti godha. Sheeritti Nasri silkii biraa qabda taanaan itti bilbiliin argitu taanaan ammaaf dhuftee akka sagantaan jiru akka beektuuf. Nufti siinoo sheerii godhaafan. Anis sheeritti godheeraaf. Wanti as keessa yoo jiraate lakkoofsa tokko nuuf barreessi. Akka dhageetti. Ndom 500,000 itti guutan 1 million. Baay'ee hin dandeenya. Oromoon 1 million challenge. Humni 500 maal biraaf? Miliyoona tokko maakii. Yamaanni qulqullina miliyoona jagabbaa dinde unkaan itiidhaa miti. Ijoolleen teettee asirra cafaraa oltu bicha miliyoona tokko seenaan jirtu. Maakii Oromoo keessaa ishee jalqabaa taati miliyoona tokko galtee. Kan ammoo gochuu dandeenya dhuga. At least namni 10,000 viidiyoo ishee duwwaa godhatana 1 million challenge maakii Oromoo jira barreessaa. Maakii Oromoo for 1 million. Ni gona guys ela. At least har'a live irratti namni 10,000 ni dhufa taanaan namni 10,000 sunu viidiyoo maakiin hojjetu duwwaa godhataanaan 1 million baay'ee salphaadha. Hundumti keenya viidiyoo isheen akkaawuntii ishee akka jalaa gubateetti akkaawuntii haaraa akka ta'etti viidiyoo tokko hojjetti hundumti keenya isa duwwaa goonee maakii fooloo goonaa jenna. Maakii for 1 million. Namni yoo tiktokii namaa guban bar kaayyoo namaa gubuu hin danda'ani. Onni uummata keessaa nama baasuu hin danda'ani. Baay'ee maqaan guddaan abbaa barbaadde Oromoo keessaa namni hin beekne hin jiru. Yefalle ሰው አባ ቤት ማኪ ኦሮ እቴው ጋፈተ namni beeyne jiru kabiraalle yobanti borma ganama bakkuma siisanitti deebiti wanti guddaan onni nama keessa nama baasuun hin danda'u bakka kanammoo amanini ka kaampaanii chaayinaan dalage kolkollee no gubuu dandeetta gubuu dandeetta kun tiktokii dha follow namatti gubuu namaati garuu wanti guddaan ummata Oromoo keessaa baasuu yoo hin dandeenye attilfa. In gubda in banama kabira agatti makana.
Isaan tokko harkisee jira. irratti mana kootti sagantaan jira. Sagantaan sun sagantaa foloorii maakii akkamitti deebisna kan jedhudha. So at least namni kuma kudhan ni jiraata. Ati video tokko hojjetu 1 million challenge, 1 million followers for maakii challenge. Aslinis muvenis hundumti keenya abbaa dinis walitti geenye nama kuma kudhaniif wal wajjin taane namni kuma kudhan video at account haaraadhaa follow godha. Jettee hojjettu namni kuma kudhan sun du'ee akka godhu goona. Torban lama keessatti yoo baay'ate torban lama keessatti foloorii miliyoona tokko akka galtuuf. Kana moni goona. Har'a galgala sa'aatii 2 akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 2 kaasee mana koo keessatti sagantaan jira. Hundi keessan warra asirra jirtan har'a galgala sa'aatii 2 kaasee mana kootti sagantaan jira. Ni goona inshallah. Yemmuu qabda. Challenge miliyoona tokko eegallee jirra. Mee kana booda abbama duubatti nu deebisu ilaalla. Miliyoona tokko ni galla haa gubanii miliyoona akka galuu dandeettu yoo itti agarsiisna moo gahaadha. Kaati beekuu qabdu namtichi ifaa kana hojjeteedhaan yeroo 5,000 olma meeqa jedhan yoo dogongoruu baadhee yaalii godhee abookin yeroo 5,000 ol yaalte ifaa kanallee hojjetaa hin jirtu. Mee maaluma wanti kee kun jennaan ifaa hojjetuu dadhabullee karaa ifaan ittiin hin hojjenne 5,000 ammoo ni beekaa jedhe. Nuti maakii miliyoona tokko ni galchina. Isinillee guba. Nuti ammoo akka isin miliyoona tokko galuu dandeettu namni miliyoona tokko ammoo akka follow isii godhee isii hordofuu danda'u isinitti agarsiisna. Isinillee nu gubdan nullee ni guddisu. Garuu ka itti hinaafamu waladda. Nama dandeettii qabutti hin hinaafan namni dandeettii hin qabne ammoo hojjetu waan hin dandeenyeef ka hojjetu sana sakaala. Kanaaf ati saba guddaa saba bal'aa miliyoona 60 keessaa dhalatte. Miliyoona 60 kana keessaa ammoo galabaa hedduutu jira. Haasida hedduutu jira. Ka argaa namaa jibbu, ka guddina namaa jibbu, ka mul'atuu kee jibbu, ka beekamuu kee jibbu. Yoo ati uummataa sagalee taatu akka waan galii wayiitti argattu, akka waan maallaqatti argattu, akka waan mindaan wayii sii kafalamu, akka waan guddattee nama caaltuutitti ka hinaafu hedduutu jira. Ati galuu ka of beeku sima. Hawaasa kan kee bilisaan kafaltii tokko maletti homaanuu maletti bilisaan akka tajaajiltu ka of beeku si. Garuu inni biraa ammoo isdii fi jibbiinsa waan qabuuf guddina kan kee waan arguu hin feeneef waan waa itti argattu waan isa caaltu itti fakkaata. Wanta biraatiif miti. Kana akka ta'e ammoo dhugaa dubbatuudhaaf baay'inuma keenyarra saba bal'aa ta'uu fi Oromoon kun baay'ina hedduu qabaatu irraa akka ka'e namni bifa hedduu itti baay'ata. Ka ilaalcha garaagaraa qabu, ka negatiivii qabu, ka poozitiivii qabu, ilaalcha hedduu namni qabu akkuma baay'ina saba kanaatti baay'ata. Kana waan ta'eef sitti nagahamin qalalli godhi ilaal miira keessa hin galin. Miira keessa yoo galte karoorri jaraa success ta'eera. Galma ga'eeraafi. Ka isaan barbaadan miira keessa si galchuu akka ati waa dubbattu, akka ati gadditu, akka ati waa wayii akti gootu barbaadan isaan. Akka kaleessa si beekan irraa akka biraa wayii akka ati taatee argamtu barbaadan. Si galee kanaaf takkaa miira keessa hin dubbatin. Waan tokko keessa hin galinatin. Nutu sirraa dubbata waan ta'eef ati ofirraa hin dubbatin. Nuti ammoo akka gaarittii fi haga yaadamu olitti sirraa dubbanna ni hojjanna waan jiru hundaan si waliin jirra jedha. Viidiyoo tokko dalagiiti hundumtu kenna adduutsiif goona jechuudha. Akkaawuntiin duraanii sun hin deebi'u ni beekna garuu isa caala akkaawuntii haarawaa kana guddisuu barbaanna nuti. Chaalenjii qabannee jirra. Viidiyoo mata akka nuuf dalagishi. Duutsiif goona nu martu. By the way namni dhugaa dubbatu hin jibbama. Namni wanna gaarii dubbatu wanna gaarii dalagu kun hin jibbama. Waa tokko sitti dhagahamuun qabu shi.
Ani waa tokko isaa moko waa tokko sitti waa tokko dubbachuu barbaada video borurraa kasteedha post goota ani garuu warra accounti maakii cufsiise like waa tokko sinitti mun barbaada jirtu asit ni jirtu 100% sure oromoo ta'edantanitu ani ammas oromoo dhumatu accounti mucaa kanaa gubee jedhee amanuuf natti ulfaachaa jira maaliif yoo ta'e dhugaan dubbadha dhugaa akka hiriyaa maakii tokkotti ton ta'in akka oromoo tokkotti ana maakii mana banattee nama arrabsitu argeen beeku ana maakii mana banattee ganda biraa arrabsitu argeen beeku ana maakii namoota ganda ishee ta'an wajjin illee teessee taphattu argeen beeku dhugaa waaqa